Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani nagaa fudhadhee rabbi haa ta'u. Egaa har'a baay'ee aariitan jira. Maal aartii yoo jettanis isinitti himuu kan jiranis rakkoon ani har'a ga'ee dhugaa rabbiiti. Warroonni viidiyoon kun isin bira ga'ee adaraa keessan hin dabarsina barumsa isiniif ta'a. Maaliif waan na mudate kuni feetu darbee nama mudachuu danda'a. Feetu immoo dursayyuu nama mudateera ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu adaraa keessan hin dabarsina. Isa dursa garuu subscribe, like, share gochuun namoota biraan naaf ga'a adaraa rabbii isiniin jedha. Har'a gamaaniin ta'ee seetanii akkuma carraa maatii kiyyatti dabalee nan galaa naamni jechuu didee jennaani sagalee maatii kiyya sanallee waraabni ani dogoggoreen dhiise. Dhugaa rabbiituma waraabira ta'ee jee ergasii gaabbii guddaatu natti dhaga'ame. Maal naan jetti haati kiyyaa achumatti du'i malee asmaa jinatti deemtaa naan jetti dhugaa rabbii. Mee gara jabummaa akkasii bara kana maaltu nutti fidi? Mee dhugaa rabbiitii namoonni harmee keessan deesseemti keessan akkasiniin jetteettu jirti moo ana qofaadha kun? Anaaf kun gaaffii baay'ee natti ta'e dhugaa rabbiiti. Haatillee birriitti nama jijjiirti bara kana. Haatillee bakka dhugaa rabbii hundumtuu birriitti nama jijjiirachaa jiru. Ani kana waan masaa wallaale dhugaa rabbii. Maatiin kiyyaa sababii qarshiif jecha dabarsanii na laatanii jiru. Ani tokkollee furmaata godhadha jedhee asis yaalee achis yaalee dhugaa rabbii galagaltu tokkollee na dhabee waan gochaas na wallaalee dhugaa rabbii anis kun akka baay'ee na ukkubaa jiru isheetti himee jennaan harmee tiyyatti harmeen tiyyallee achumatti du'i malee maaltu achis nutti deemtare maaltu jira dana naan jettee ani egaa sanarraa kan ka'e dhugaa rabbiiti. Adaraa keessan nama hin amanina. Eenyuun nu taanaan rabbi irraan kaate nama hin amanina. Dhugaa rabbii. Hansin faana bahee galu rabbi qofaadha. Dhugaa rabbii isinitti himan. Maaliif namni gaafati namni gaafa birrii argu fira birriif ta'a bara. Kanaafiyyuu hin si dagata. Kanaafuu yaa namaa adaraa keessan rabbi qofaa amana. Dhugaa rabbii. Rabbi qofaa amana. Warroonni keessumaa biyya arabaarree dhufaa jirtan. Barumsa isiniif ta'a jee yaada. Maaliif baay'een keenya maatii keenya amannaa, abbaa manaa keenya amannaa, jireenya keenya fooyyeffanna jennee birrii keenya akka hin taane dhugaa rabbiiti. Nuti jireenyi marra jirra jennee qarshii keenya itti arginaa. Garuu jireenyi isaan irra jiran adda, jireenyi kan keenya adda. Maaliif asii halkanii guyyaa hirriba dhabaa, arabni nama arrabsaa, guyyaatti boomee qabaa, dafqa ofii xuruurfachaa hojjetame achiiti immoo akka garaatii ta'u bara. Dhiira yoo ta'e abbaa manaa yoo ta'e achiiti hoteela isaa keessaa akka barbaade ta'a. Akka barbaade wandalaa ta'ee akka barbaade gaafa quufeen fuudhaa gaafa dhiise immoo bakka hoteela isaa keessaa akka barbaade ta'a. Haadha ofiis abbaa ofiis yoo ta'e har'a qarshii keessa jaallatu malee gaafati rakkattee waan tokko taate qarshii keessa manatti jaalatanii fo'aa jedhanii itti jiraachaa jiru bara. Kanaafuu gaafati rakkattee namni galagalees ilaalu hin jiru. Dhugaa rabbii. Dhuguma isaasitti himan. Maaliif waan narra ga'e isinitti himaa jiru. Kun hunduu waan narra ga'e. Kanaafuu maalaa goonu? Mee maalaa goonu dhugaa rabbii? Qarshii keessaan seeraan qabadhaa. Mana keessan yoo ofii ijaarrattan maqaa keessanitti ijaarrattanii maatii keessas yoo ta'e hamma gootu godhi malee qarshii kee hundaatti gadi na hin ergi. Dhugaa rabbii. Maatiin koo naaf yaadu na jijjiiru jettee qarshii keetti hin ergi. Dhugaa rabbii namni si yaadu hin jiru. Dhugaa masaa sitti himan. Namni tokko namni si yaadu hin jiru. Mataa kee yoo yaaddatte yaaddattaa kan karaa dhalarraa tokkollee kan si yaadu hin jiru. Dhugaa rabbii galtee ofii makee akka sareetti ilaalamta. Ofii makee kadhattuu taata. Namni tokkollee galagalee siin ilaalu hin jiru. Inni har'a birriif jedhee inni nuti dursi hin beekne har'a fira koo siin jedhee iyyaafate sitti dabalu gaafati rakkattee eessattan si beeka eessa bira darba. Dhugaa rabbii. Shamarran biyya arabaa jirtan hundi keessa isa ilaallata. Bira hin darbiina. Maaliif asiitii gola arabaa keessatti cunqurfamanii yeroo ofii gola arabaa keessatti fixuuni of jijjiireen gala jedhaniitu malee golli arabaa namatti toleen miti. Cunqurfamuun namatti toleen miti.
Maaliif akkuma nama tokkootti otoo baanee korree akkuma nama tokkootti laayivii keenya dabarsinee akkuma nama tokkootti utuu jiraannee nutti tolee dhiisee miti. Nutti toluu dhiisee miti dhugaa rabbii. Garuu nuyi karooraa baane. Karooraaf of jijjiirra jennee erga baanee xunqurfammaatti gallee erga mana arabaatti asiin gadi qo'amaatti baay'ee gallee ishii haa ta'u jennee hunduma isaa dandeenya. Garuu maatiin keenyas akkana hin yaadan. Maatiin keenyas akkana hin yaadanii namoonni biyyaas akkanatti hin yaadan. Maaliif namni tokko bakka biyyaa bahu of jijjiiruu fi ofiis jijjiiramee utuu namas jijjiiree bareedaadha ture. Garuu namni keenya ammaa kuni hanumaaf haa ta'u jedha malee nama sanaaf haa ta'u itti miidhamteetti itti cabdeetti eelteetti kan jedhu tokkollee hin jiru. Dhugaa rabbi isinitti kan kana jedhu hin jiru. Kanaafiyyuu shamarra biyya arabaa jirtan hunda keessan adaraa keessan isinitti himaa dhugaa rabbi hin dagatina. Naaf gaafa miidhamtanii miidiyaa kanarraa boorsan akka koo sammuutti dhabdan nan fayyadu. Har'a garuu waan miidhame waan ta'e hundaa isinitti himee narraa barachuu keessantu na fayyada. Dhugaa rabbiin isinitti. Maaliif waan tokko yoo dhageessanii irraa baradhaa barumsa isiniif haa ta'u fiigdanii bira hin darbina. Namni sun maaliif isinitti himaa bakka ofii miidhameera mitiiree namni dabalatallee akka hin miidhamneef inni kun isiniif haa galu. Kanaafiyyuu qarshii keessan qabdan adaraa seeraan qabadhaa. Namni waggaa 20 hin jijjiiramu biyya arabaa ofee. Garuu nama gaarii qabannaan haa toshannaan qarshii keessana waggaa 2 gidduutti hangaraa kee godhattee galta dhugaa rabbi. Garuu ati maatii keetti argita abbaa manaa keetti argita sanaan waggaa 20 iddoo garaa kee hin geessu. Bilaash rakkata bilaash dhamaata malee. Dhugaa rabbi sitti hima. Bilaash maamaata bilaash humna kee fitta. Bilaash imimmaan kee uda mana arabaa keessa. Mana arabaa fi garba ta'aa hafta yoomiyyuu dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu kanarraa of eeggachuuf jecha qarshii kee seeraan qabadhu. Maatii keessa yoo ta'e hin sobu gaafatti rakkattee namni si gargaaru tokkollee hin jiru. Nama sakaanis yoo ta'e inni har'a fira kooti siin jiru inni har'a maaloo kooti siin jiru gaafatti rakkatte tokkollee siin gargaaran dhugaa rabbiiti. Har'a biyya ormaa kana keessatti otoo duute nu qofaatu du'a bara namni nu faana du'uun hin jiru. Kanaafiyyuu maaloo obboloo tokko barumsa isiniif haa ta'u dhugaa rabbiiti. Ijoolleen keenya kun du'aa jirtu kuni namni isaan faana du'e hin jiru. Maatii yoo ta'es reefuma isheeffatee waallata malee tokkollee waan si gu'uun qabu dhugaa rabbii. Fayyaa keetti isaan fayyadda gaafa duute garuu reefuma kee fudhatanii owwaallachuu duwwaadha. Kanuma furmaanni jiru kanuma. Kanaafiyyuu irraa of eeggadha dhugaa rabbii. Itti of hin dagatinaa. Sammuu keessan dhabuurraa dhugaa rabbiiti. Qarshii keessan qabadha. Abbaan barbaade sinaa jibbu. Abbaan barbaade sinaa jaallatu. Dhugaa rabbii yoo isheen diddeef irraa bilooka. Kanadha sagantaa biraa walitti deebinaa galatoomaa namoonni viidiyoon kun sin bira ga'e koo subscribe share koo bilinkii gochuun namoota biraan gahaa galatooma.